Ayyee hordoftoota keenyaa Meejor Jeneraal Kinfee Daanyaaw ajajaan Meeteek osoo Itoophiyaa irraa gara Suudaanii baqataa jiru hoogganaan Meeteek jechuudha. Itoophiyaa irraa gara Suudaanii osoo baqataa jiru bifa kanaan qabamee maatamatti qabamee jechuudha. Humaraatti qabamee Humararraa waraanni helikoophteraan fe'ee gara Finfinneetti deebisee jira. Bifuma wal fakkaatuun Geetaachoo Asaffaas Suudaan magaalaa Kaartuumitti qabamee jira. Jijjiiramni reef eegalaa, haaromsi reef eegalaa. Takka takkaan jeneraalonni wayyaanee hundi isaanii kan maqaa mootummaatiin qabeenya uummata biyya sanii saamaa turan cufti isaanii hidhaatti guuramaa jiranii. Geetaachoo Asaffaas yeroo gabaabaa keessatti Suudaanitti qabamee jira waan ta'eef gara biyyaa hin deebi'a. Armadura Abdii illee qabamee jira. Arrakinochi Meejor Jeneraal Kinfee Daanyaaw qabamee jira. Akkasuma mootummaan naannoo Hararii duraanii qabamee jira. Kinootii namtichoon kana Meejor Jeneraal Kinfee Daanyaaw jedhama. Itti gaafatamaa Meeteekii. Kanatu uummata Oromoo fixaa ture, kanatu uummata Oromoo saamaa ture, kanatu dhiiga uummata Itoophiyaa xuuxaa ture. Bifa amma agartan kanaan akkasi salphatee Rabbi nama salphisin akkatti way wurdati. Akkasi makiina keessa kaatanii taranii kunooti. Akkasitti makiina keessa kaatanii taranii. Way gadaan ta Oromooti. Abiyyiin hin tuqinaa, Abiyyiin hin qeeqinaa, inni hojiitti jira. Waan hunda bakka tokko sirreessee hin danda'u suutuma suuta jijjiiraa ka jennuuf isa kanaaf jechuudha. Waraabeyyiin guyyaa amma hidhaatti saabataa jiran. Way Kinfee Daanyee nagaatti. Makiina keessa kaatanii taratanii kunooti waraanni helikooftera kana keessaa bu'ee